Dhaabbanni dhuunfaa aartii Oromoo guddisuu irratti hojjechaa jiru Vision Entertainment sirboottan wallistoota Oromoo nama biraan ga'uudhaa fi qoodanni gumaachaa jiru irratti Tigisti Gammee hundeessaa fi hoogganaa dhaabichaa kan ta'e Birraa Gammadii waliin marii taasiftee jirti. Qophii keenya har'aa isaan jalqabna. Dhaabbanni kiliipiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa yuutuubii daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliipiiwwan fuula yuutuubii viizinii irratti ilaalan daawwatanii miliyoonan. Dhuma torban darbeerra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltaa Miidiyaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award marsaa 5ffaa irratti istuudiyoo filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa Birraa Gammadii keessummaa qophii labataa irraati. Dura Birraan badhaasa dhiyeenya kana artiistonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moohe nutti hima. Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee laallaa jedhu best single ka jedhu sirbicha sanii viidiyoo isaa direct ka godhe amansiisaadha. Kan produce godhe immoo Vision Entertainmentidha. Sirba darbee laallaadhaan Andu'aalam injifatee akka kaampaaniitti immoo Vision. Lammaffaa immoo best clip of the year sagalii sirba jedhamu wantoota clipii san keessatti hirmaatan hunda production irraa jalqabee material irraa jalqabee waan clipii sun barbaachisu hunda ka hojjete Vision Studio jechaadha. Material itti waraabame studio itti hojjetame everything. So best clip of the year sirba leencoo sagaliitiin illee Vision fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo best video studio like studio bareedaa video Oromoo bareedaa video quality qabu hojjete jedhamee saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu quality eeggatan kana as studio Vision-itti oomishaman jechaadha. Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa wanni ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormiin cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achi gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti ani hin beeku. Egaa hojii hoggas hojjettu yeroo laalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deemina waan jedhu namoonni yaadan turan. Yaada bareedaa kaafte aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko. Haa ta'u garuu ani immoo akka waan san jijjiiru kana godhe keessattuu karaa poolitikaa xiinxaluu ta'ee mormii waa'ee siyaasaa haasa'uu irratti uummanni keenya nama hedduu qaba. Garuu aartii irratti bakka duwwatu na mul'ate jechaadha. Yoo namni hundinuu fookasiin isaa poolitikaa qofa irratti akka hawaasaatti illee itti fufiinsa waan dhabduufi namoonni kanarratti illee hojjetaa waan jiruufi anaaf immoo aartiin keessattuu qabsoo qofallee ta'ee hawaasa tokko dammaqsuu keessatti wanti aartii ol powerfulii ta'e waan natti mul'anneefi mee kanarratti illee osoo hojjennee ilaallee bakkee banaa ture jechaadha. Aartistiin Oromoo nama ivantii qopheessuun hin jiru, stuudiyoon qabanii, viidiyoo production hin jiru, viidiyoo hojjetanii dhaqanii kaampaanii gara nuufe'a jedhanii mallaqa ofiitiin hojjetaa kadhataa turanii. So kana yoo ilaallu waan kan akka murteessuu na jalqisiise. Kabiraallee ani yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii turellee aartii kilabii keessa ture warra akka Yoosaan Geetaawoo waliin aartii kilabii keessa ture Gadaa Hamdaafa waliin even amma Oromsiis sirba darbee laallaa fi walooma nama barreessu waliin Yuunivarsiitii Jimmaa keessa waliin ture. Gaafsanillee ani dhiheenya aartii qabu baay'ee cimaa waan tureefi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jechaadha. Vision Entertainment hojii qulqullina qabu dhiyeessuudhaan jaalatamummaa guddaa horatus jedha Birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artiistonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu hojiiwwan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan waliin ginne jedha. Aartiin Oromoo abbaan qabu kilipii hagammaa Vision hojjetame 70-60 oli dhaabbanni tokkichi ka ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisa. Kilipiin garuu yeroo warri biraa yeroo hojjetan intro irratti ta'ee dhuma irratti kaampaanii 4-5 ol viidiyoo isaanii irra hirmaatee ispoonsara godhu argina. Hagammaa artiistii nu bira sirba hojjeteetiin bayii itti baasee deebisee achirraa tirfii argatee hin jiru. Isaanillee akkuma dhaabbatuma keenya kana waliin humna jiru waliif finnee waan bareedaa uummata biraan ga'u irratti hirmaannaan guddaan ka godhame
Kabramo online kanarratti sirbi baay'ee ilaalama. Haa ta'u garuu parsantii 70% or 60 audience keenya Itoophiyaadha. Itoophiyaa immoo aartiin hin jiru. So YouTube immoo namoonni hedduun kan hubatan maalirraa kaffala kan jedhu beeksisa aartii irratti parsantii 50 fudhatee parsantii 50 sii kaffala. So waan achirra gadhiif turre parsantii 30 qofa YouTube kan generalistii godhu. Tokko san kabramo artistiin biraallee warri addunyaa online iddoo marketingiiti malee artistiin sila karaan ittiin fayyadamu karaa hedduu warri kaampaanii garaagaraa qaban collaborate godhanii osoo waliin hojjetanii ijoolleen kunillee fayyadaman nullee hojii baay'ee akka ofii barbaadee hojjechuu fi bu'aa arganna jechaadha. Karaa biraatiin kliipiiwwan muuziqaa Vision Entertainment karaa miidiyaa hawaasummaa YouTubetiin dhiyeessu akka sirba Oromootti riikardii baay'ee cabseera. Fakkeenyaaf ji'a 11 dura gadhiifame sirbi artist Andu'aalem Gosaa darbee laallaa jedhu amma ammaatti miliyoona 9.8 laallameera. Bulloo hookanis sadi obsaa kiliippiin artist Yoosaan Geetaawun yeroo miliyoona 8.3. Haaluma wal fakkaatuun kiliippii filatamaa bara kanaa ta'uudhaan Odaa Awwaard 5ffaa irratti badhaafame sirbi artist Leencoo Gammachuu ji'a 6 keessatti yeroo miliyoona 3.5 laallameera. Vision Entertainment artistoota hedduu biraa gaafii wajjin hojjenna jedhu dhihaachaa fi jiraachuu an ibsu hundeessaan dhaabbatichaa humna amma dhaabbatichi qabuun garuu hunda yeroo tokkotti hojjechuudha rakkinni jiraachuu dubbata. Yoo xiqqaate lama sirbi audio 300 oltu na bira jira akka kaampaanii keenyaatiif jechaa nummoo dhaabbata kana yeroo hojjennu viidiyoo 70 ispoonsaraan ala hojjennu ofii dandeenyee jechaadha. Ijoolleen baay'ee nama hedduu kana hojjechuu fi istiraakchariin akkana tiimiin bakka garaagaraa ijaarame kun si barbaachisa. Nu amma akkuma nama dhuunfaatiin wanti kun nu dhagaamee keessa seennee hojjetaarra gama kamiinuu gargaarsi tokkollee hagammaa waan hin godhamnee fi ijoollee kana mara keessummeessuu hin dandeenyu. Even istuudiyoo bakka itti hojjettu iyyuu mana reenti gootee sagalee xiqqeessisiin jedhaa. Lookeeshinii matti seeraan koomfarti taatee hojjettu tokko hin qabu. Garuu Vision Entertainment nu hin hundeessine malee wanti kun investiishiidha kan hawaasaa waan ta'eef waan jiru rakkina irratti illee wal jajjabeessaa. Nu amma akkuma isin jedhe Vision karoora qabna. Vision TV, Vision Movies, Vision Lounge, event illee konsertii gurguddaa qopheessuuf karoora qabna. Garuu wantoota kana mara godhuuf immoo hirmaannaa fi hubannaan hawaasaa gama hundaan jiru baay'ee murteessaa waan ta'eef ijoollee immoo chaanaalii garaagaraa irra deemanii sirba babbareedaa gadhiisan nu waan dhaabbanni sun godhuuf hin goonaaf. Because sanii isaan ijoolleen hedduun illee hagamma waan filatanii fi yoo nu argachuu dhabuuf infoormeeshinii dhabuuf yoo nu argachuu fedhan immoo adree ofiisiin keenya Liingoo Taaworii gubbaa jira Finfinnee Afraffaa irra Shaggar fuuldura istuudiyoon keenya Boolee Mikaa'elii jira odeeffannoo keenya immoo websaayitii keenya irraa seenanii argachuu danda'an akkaataatti nu argachuu danda'an. Hundeessaan dhaabbata Vision Entertainment Birraa Gammadiin akkasis ta'ee mul'ata qabnaa of hin daangessinuu jedha. Garuu rakkoo akka ta'e nu as a company uffata ijoolleen itti uffistuyyuu warri uffata haala tola kasii kennu jiru birriin si gurguratan. Biyya alaatti garuu artistii tokko akka inni uffatuuf doolaara miiliyoonaan kennitaaf hagam akka wanti sun paaworii qabu waan beekaniif jechaadha. So kanarratti karaa bu'aan guddaan waan uummata Oromoo mataa wal qabachiisu hojjechuu fi waan kwaalitii hojjechuu irraa kan darbe gama artistiitiin illee ta'e gama dhaabbata keenyaatiin successiin guddaan jiru. Ammoo sun hin dhufa dhimma yerooti waan ta'eef nuti uummata waggaa 100 ijaarame istiraakcharii qabu waliin kompiit godhaarra achirraan illee hawaasni keenya keessattuu dhimma aartii kana. Aartii jechuun jenereeshinii ittiin kan jijjiirtu. Dhalootayyuu karaa ittiin sheepu gootu karaa aartii malee karaa biraa hin jiru jechaadha. Silaa kana hayyoonnii fi abbootiin qabeenya namoonni ciccimaa ta'an gama hundaan duubarra ta'aniitiin hawaasni iyyuu garama akka deemuu qabu asirratti irra hirmaatanii waliin hojjechuu kan qaban wanti kun duubarra hin jiru. Vision Entertainment nama lama turan godha anaaf gammee achirraan immoo ijoollee production hojjettu ijoollee production hojjettu immoo hin kafaltaa fi isaan sarvaayivalii daylii asirraa kaafee qaamni waan kanarra hirmaatee waan kana deeggaraa waan hin jirreef bu'aan argamaa hin jiru jechaadha kan nuti. Sanbata Dheengaddaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Bulbulaa keessatti yommuu eebbi milishootaa raawwataa ture boombii darbatamee jiraattota gidduutti dhoo'een mucaa waggaa 12 dabalatee lubbuun namoota 4 darbeera. Daawit Galmoo dhimma kana irratti gabaasa bal'aa qopheesseera. Ittaanee dhiyaata.
Obbo Muhammad Bariisoo bulchaa aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaati. Sanbata darbe sirna eebbaa milishaa magaalaa Bulbulaa irratti ta'ee uumame booda tarkaanfii fudhatamee jedhan akkasitti ibsan. Kan amma koreetti dhaabnee qaamni nageenyaattis qaamni siyaasaattis koreen dhaabatee akkuma gaafa balaan qunnameen iddoo lamatti koree dhaabnee qorannoo mijeeffamaa jira. Shakkama hanga nama sadii qabnee jirra. Shakkiidhaan ammoo odeeffannoo adda addaa sassaabnee qaamni barbaannus jira. Itti gaafatamummaadhaaf ammoo qaama kana inni daangessuudhaaf ammaaf ragaadhaan waan adda bahu waan ta'eef qoratamaa jira. Humni kun humna badii fi uummata bal'aa dubartii daa'ima nagaa irratti qaama nageenya hin biratti darbatanii yaa'u. Xiqqaatu rakkoon qaamni ulfaataadha isaaf fala kaa'uudhaaf koree dhaabnee haala jiruudhaan baafnee qaama miidhamallee haala itti dandamatu hordofaa jirra ammaaf haalli jiru kana. Shakkamtoota nama meeqa kan to'annoo jala oole gayoona wanti quba qabdan? Hanga yoonatti nama sadii. Ta'ee kana boodas amma magaalaan Bulbulaa nagaa ta'uu himanii humnootni nageenyaa hordoffii maru taasisaa jiru jedhan. Sanbata darbe ture milishoonni mootummaan guyyoota 20 leenjisee kan 200 ol ta'an magaalaa guddoo Adaamii Jiddoo Kombolchaa kan taate Bulbulaatti eebbifamaa akka turan. Yeroo kana boombii darbatame jedhameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun isaanii immoo miidhamuudha kan gabaafame. Dooktar Gabaa'oo Tibbeessoo dhimmaaf gaafas magaalaa Bulbulaa keessa turu dubbatu. Taateen ture akka tasaa ta'eetti ani dhimma hojiitii fi kan garasii malee dhimma hojii koo xumuree maatii gaafachuuf hogguun garas deebi'u dhimma kana irra bu'uu danda'e. Taateen yeroo sadiitti ture naannoo sa'aatii 7:00 irratti milishaa fi qaamolee nageenyaa leenjii irra turan irratti boombiin darbatamuu dhageenye. Isa kana wajjin wal qabatee haala jiru adda baafachuufis ta'ee garuu yeroo sanitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni miidhamanis baay'ee waan turaniif isaan hamma ta'e tokko keessaa fuunee gara hospitaalatti geessuu dandeenye gidee taateen kun uumame jechuudha. Taateen kun erga eebbi qaamolee nageenyaa kun raawwatameen boodatti kan ta'edha. Uummataa fi qaamolee nageenyaa yookaan milishaan kunneen sagantaa bashannana yookaan sirbanii gammachuu isaanii kallattii isaan ibsataa jiraniirratti dhoohinsi kun kan argame. Sababa dhoohinsa kanaatiin namoonni baay'een kan miidhamaniif hospitaala galan ta'uu isaatiin alatti qaama kamtu geessee akkamitti ga'e kan jedhu hamma ammaatti infoormeeshinii konfirmii ta'e harka koon geenne. Dooktar Gabaa'oon saganticha irratti jiraattonni akka turan warra miidhaman keessaas daa'immanii fi hawwan arguu himan. Boombii darbatame jedhame kanaanis daa'ima ganna 12 dabalatee namoonni 4 obbo Muhammad Bariisoo bulchaa naannichaa BOF ibsaniiru. Isa raawwateen miidhaan namoota irraa qaqqabe miidhaan cimaanis miidhaan salphaanis ture. Kan keessatti lubbuun nama 4 dabree jira. Namni tokko iddoo sanitti kan lubbuun dabre. Namni 3 ammoo hanga mana yaalaa deemanii mana yaalaatti lubbuun dabre. Isaan keessaa namni 3 milishaadha tokko daa'ima waggaa 12 akkas ta'u naannoo sanii irratti hirmaatee as jirudha. Lubbuun dabre nama 4 jalatti miidhaan lubbuutii fi kan qaamas kan dhaqqabe nama naannoo 39 akkas ta'u 35 miidhamaadha. Nama 4 ammoo kan lubbuudhaan dabre jechuudha. Obbo Muhammad taateen akkasii Bulbulatti akka mudatee hin beeknellee himanii namoonni 35 waliigalaan balaan irra ga'e kan hafan ta'uu ibsan. Isaan keessaa namoonni 29 yaala salphaa argachuu 6 keessaa 3 hospitaala baatutti 3 kaan ammoo balaa cimaan waan irra ga'ee fi magaalaa Hawaasaa naannoo Sidaamaatti argamuu ifoomsan. Taa'een akkasii godina Shawaabaa keessatti yoo mudatu kun torbee takka keessatti isa lammataati. Kamisa darbe saaluma kanaan Shawaabaa aanaa Fantaallee magaalaa Matahaaraa dhukaasaa gayoonaa qaama hin beekamne jedhameen dhukaafameen lubbuun namoota 9 darbuu waajjirri kominikeeshinii aanaa Fantaallee BOF himee jira. Obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira kominikeeshinii aanaa Fantaallee hagayoonaa namni akka kanaan to'annoo jala oole akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.